Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoonni hawwiyyuu akkam jirtan nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Galata Waaqayyoo. Fuula chaanaalii kanarratti kan argame guyyaa jalqabaadha. Obboleettii koo hawwii waamicha kana naa godhuu kan keedhaaf galata guddaa na biraa qabda. Waaqayyo bara kan kee haa eebbisu jechuun barbaada. Gooftaan dachaan si haa eebbisu. Bara kanatti obboloonni waan gaarii namaaf yaadan muraasa jechaadha. Namootuma Waaqayyo ittiin maxxananii dubbii sagalee Waaqayyoo qofa hordofan, odeeffannoowwan garaagaraa kan hordofne, sagalee Waaqayyoo qofaadhaaf yaada isaanii kan kennan, sagalee Waaqayyoo qofaadhaaf yaada isaanii kan laatanidha jechuudha. Waaqayyoon dachaa godhee si haa eebbisu. Ayyaana isaa sitti haa gonfu jechuun barbaada. Hawwii jechuun nama gaariidha. Hawwii jechuun nama baay'ee namatti toltu, obboleettii kabajamtuu, obboleettii baay'ee jaalatamtuudha jechuudha. Hawwiin nama gaariidha. Hawwiin nama dhalootaaf waan gaarii yaadudha. Hawwiin nama ogeettiidha. Hawwiin nama kaayyoo qabdudha. Hawwiin kaayyoo jettu tuni waan baay'ee of keessatti hammatti jechuudha. Kaayyoo namni qabu obsa qaba. Waan hojjetu sana irratti hamma gaafa milkaa'uutitti, hamma mul'ata isaa bira ga'utti nama dhaabbatee achuma jiru jechuudha. Waan tokko hojjetaa jirta, fakkeenyaaf amma hojii tokkoon harkaa qaba yoo ta'e, hojii kan koo sana yoon har'a ittiin milkaa'in borusi milkaa'u jedhee biraan deema waan ta'e, walumaa galatti ani nama kaayyootii miti jechuudha. Jechi kaayyoo jettu waan baay'ee of keessaa qabdi gatii isinii jedheefidha. Obsa si barbaachisa jechuudha. Waan hojjettu keessatti obsa qabaachuu, itti milkaa'uu kan dandeessu wanta kamiyyuu haa ta'u baradhulleedhaati. Yoo obsa qabaattee barumsa sana kan xumuruu dandeessu. Hojii dhuunfaa tokkollee hojjedhu. Hojii dhuunfatillee hin ta'in jechuudha. Hojii idileetillee haa ta'u, waanuma ta'e haa ta'u jechuudha. Waan hojjettu kam irratti obsa qabaattee milkaa'uu kan danda'u jechuudha nama. Kanaaf hawwii walumaa galatti barumsi isin barsiistu barumsa dhaabbataadha. Dubbii sagalee Waaqayyoo kan barsiistudha jechuudha. Yeroo kamiyyuu isuma barsiisti. Waaqayyo bara ishee haa eebbisu. Amma wal baranne kanatti ani hawwii oolaan irraan baradhe garuu akka obbolaa qaaman beekuutti kanan jaalladhu hawwii. Namni tokko kan jaallatamu sababa nama ta'eef qofa jechuudha. Sagaleechi kan jedhu nama kamuu jaalladhu jedha. Sababa nama ta'eef qofaadha jechuudha nama tokko kan jaallannu. Garuu immoo hojiin nama sanaa akka kabajnu nu godha jechuudha. Namni sun hojii gaarii hojjeta yoo ta'e, hojii gaarii dalaga yoo ta'e, baay'isnee isa durii caalaa baay'isnee akka jaallannu, baay'isnee akka kabajnu nu taasisaa jechuudha. Kanaafi hojiin hawwiidhaa baay'ee natti tola, baay'ee ishee dinqisiifadha. Obbolaan wal baradhe keessaa ishee adda godhee ishee dinqisiifadha. Maaliif yoo jettanii ufumaa keessaniifiyyuu hawwii katamaa jechuudhaan fuula feesbuukii isheedhaa sarchii godhuudhaan hordofaa ni argattu. Hawwii jechuun eenyuun akka taate sirriitti gadi fageenya ni barattu jechuudha. Dubbii sagalee Waaqayyoo barsiistii, akkasumallee obbolaa baay'ee gorsiti jechuudha. Dogongora tokko yoo argite gorsitee bira dabarti. Nama jechuun nama akkasiiti. Nama jechuun nama akkasiiti. Nama dogongora gaafa sitti argi sitti himee deebii obboleettii koo, deebii obboleessa koo siin jedheedha jechuudha. Namni akkasii baay'ee jaallatamu, baay'ee jajjabeeffamuu qaba. Nama jechuun nama dhugaa irratti hundaa'ee deemudha jechuudha. Kanaaf namoonni akkana jajjabeeffamuu qabu jedhee yaada. Jajjabeessa mucaa guddina irra jirtudha. Mucaa karaa jirtudha jechuudha. Guddachuudhaaf tattaafachaa jirtu. Akkasumallee immoo buloota waan gaariitti gorsiti jechuudha. Bara kanatti immoo namni waan gaariitti nama gorsanii baay'ee hin jaallatamanii hin beekan. Dhugaan osoo hadhooftuu liqimsu jedhamti hiriyaa Oromoon. Kanaafiyyuu namni hubataan yookaan namni ogeessi nama waan gaarii barsiisu, nama waan gaarii irraa baratu duukaa hordofee irraa barachuu qaba. Maaliidhaafi nama badaa yookaan waanuma arge har'a waan gaarii barsiisee burmoo waan biraa barsiisa yoo ta'e, namoota akkasii hordofta yoo ta'e, atillee borii kan keessa akkasuma taataa jecha. Kanaafuu namoota hojiin isaanii dhaabbataa ta'e, wanti isaan godhan dhaabbataa ta'e yoo hordofte yeroo kamiyyuu waanuma gaarii barattaa, atillee waanuma dhaabbataa ta'e tokko hojjettee itti milkaa'uu dandeessaa jechuudha. Walumaa galatti hawwiin nama baay'ee jaalladhu, nama baay'ee dinqisiifadhuudha. Baay'een ishee gabaja, baay'een ishee jaalladha. Waaqayyo bara ishee haa eebbisu dachaadhaan darabee asuma ammootu ittiin fufaa jechuudha. Beekumsaaf beekuu yookaan hojjechuu irratti jechuudha kan ilaallu beekumsaa fi beekuu fi hojjechuu jechuudha. Barreeffamaan barreesse fuula
miidiyaa irratti viidiyoodha yookaan immoo akka bifa kanaan mul'achuun kan koo yeroo calqabaadha. Dogongora jiru hunduma isaayyuu akka na huffifitanii asumaan dursee dhiifama isin gaafadha. Bifa barreeffamaan qindeessee achi dubammuutu isin dubbisaa jechuudha. Waan dubbadhu immoo achirratti hin dubbadha jechuudha. Yaada gabaabduu ishee kaasee ka'ee achi booda immoo walaloo gabaabduu ishee waliin dubbisnaa jechuudha. Waan beektu hunda hojjechuudhaaf ga'umsa hin argattu. Waan beektu mara hojjechuufis dirqama hin qabdu. Waan hojjettu hunda beekuun garuu dirqama keeti. Waan hojjechuu dandeessu hunda beeki. Waan beektu hunda garuu hin hojjetin. Waan beektu hunda hojjechuu fi ga'umsa hin qabdu. Kana jechuun waan baay'ee beekuu dandeenya garuu hojjechuu irratti hin dandeenyu jechuudha. Waan hojjennu san garuu dirqama beekuu qabna. Waan hin beekne namni kamiyyuu hojjechuu hin danda'u. Kana hundumti keenya iyyuu beessa goonee beekna. Kanaafiyyuu waan beeknu keessaa ammoo waan hojjechuu dandeenyu, waan gochaan argisiisuu dandeenyu maal goona qofa hojjennaa jechuudha. Beekuun beekumsa si gaafata. Hojjechuun garuu dandeettii fi beekumsa gaafata. Beekuun beekumsa nu gaafata. Kana jechuun beekuun beekumsa nu gaafata. Barannee beekuu dandeenya. Saayinsiiwwan garaagaraa irraa odeeffannoon garaagaraa irraa barachuu dandeenya. Garuu iyyuu immoo itti hojjechuudhaaf ogummaa nu gaafata jechuudha. Ogummaa yookaan dandeettii. Beekumsa barattee kan argattu, dubbistee kan barattu, odeeffannoo qindaa'aa, odeeffannoon fi dhugaawwan akkasumas haqaawwan ogummaawwan garaagaraa iddoowwan garaagaraatti walitti dhufanii beekumsa siif kenna. Jechoonni dhugaan dubbataman akkasumas odeeffannoowwan garaagaraa barreeffama irraa iddoo garaagaraa irraa dhageenyee kaanee barannee beekumsa irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Namni beekaa ta'ee yookaan beekumsaan hin dhalatu. Dandeettii beekumsa harkisuu danda'u kennaa uumamaa garuu qabatee dhalachuu ni danda'a. Attamitti namni beekumsaanii akkuma garaa haadhaa keessaa gadi bu'eenii guutummaa isaadhaa wanta lafa kana gubbaratti hojjetamu wanta addunyaan kun dalagdee ittiin jiraattu ittiin dhalata miti jechuudha. Erguma lafa ga'ee dhalate garuu iyyuu immoo dandeettii hojiin dhalachuu ni danda'a. Dandeettii jechuun dandeettii beekumsa harkisan. Dandeettii beekumsa keenyaa fi yaadonni namaa wal taruu jechuudha. Yaadonni namaa wal taruu dandeettii beekumsa ittiin harkisanii sochiin qaama namaatiyyuu kan wal taran ni jiru. Namni dafee saffisu jira. Namni immoo haguma feena saffisallee yoo jedhee saffisuu hin dandeenye ni jiru jechuudha. Walumaa galatti ga'umsi ati hojjettu ga'umsi ati hojii tokko irratti agarsiiftu dandeettii uumamaa ati qabdu wajjin walitti hidhamee jira. Artistoota baay'ee warra barreessan, warra sirban, warra faarfatan kan ati ilaaltee akkasumas dhaggeeffattee dinqisiifattu hundi isaaniif kennaa uumamaati. Kennaa uumamaa isaanii kenname yeroo dhimma ba'uu jalqaban walaloo isaan barreessan, sagalee isaan ittiin yeedaloo fi walaloo ittiin seenessan yookaan ittiin faarfatan isaaniif baay'ee salphaadha. Isaaniif maalidha? Baay'ee salphaadha. Sababni isaa kennaa uumamaati jechuudha. Kanneen akka faarfannaa kennaa uumamaati. Faarfannaa nama kennaa uumamaati. Anamma walaloo balaleessuu yoo hin danda'eeyyuu yoo garuu kennaa uumamaa hin qabu ta'e walaloo sanatti yeedaloo godhee faarfachuu hin danda'u jechuudha. Kennaa uumamaa gati ta'edhaaf sirbuun illee kennaa uumamaati. Kana jechuun yaa'anii walaloo barreessanii qaanii yeedalootti godhanii sagaleedhaan akkamitti akka waliin deemu kennaa uumamaa qabaachuun nama barbaachisaa jechuudha. Akkamitti akkas faarfataa, akkamitti akkas sirbaa, akkamitti akkas barreessaa, akkamitti akkas geggeessaa jechuu ni dandeenya garuu jaraaf salphaadha jechuudha. Maaliif yoo jenne isaaniif kennaa uumamaati. Namoonni addunyaa kana irra jiran baay'een isaanii waan beekan hunda hojjechuu yaalaniitu ga'umsa malee hafan. Akkasumas waan hojjechuu danda'an immoo beekumsa dhabaniitu rakkatan. Waan hojjechuu danda'an yoo beekumsa hin qabaanne wantuma gochuu dandeenyu tokko jechuudha. Yoo beekumsa hin qabaanne hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa beekumsa nu gaafata jechuudha. Akkasumas waan
ati waan hojjechuu dandeessu yookaan beekuudhaaf dandeettii uumamaa isa si keessa jiru beeki. Dandeettii qabduun immoo akkamitti hojjechuu akka qabdus immoo beekumsaaf qabaadhu. Waan beektu hunda hojjechuu hin dandeessu, waan hojjechuu dandeessu hunda garuu beekuu ni dandeessaadha. Somaan gara walalootti ceenaa. Hin jijjiiru kaayyoo koo nan ba'e murteeffadhee isa galmaan na ga'u Yesuusin amanadhee isa galmaan na ga'u Yesuusin amanadhee. Foolli isaa mijataa nama hin jibbisiisu haalan jijjiiramee bulee gannadhiisu haalan jijjiiramee bulee gannadhiisu. Abrahaam ni amanatee Waaqayyoon uumaasaa kanaafin eebbifame guutummaa barasaa kanaaf ni eebbifame guutummaa barasaa. Baay'ee jennaan baay'ee Waaqayyoon dhaga'ee kan isaaf yaadame eebba isaa bira ga'e kan isaaf yaadame eebba isaa bira ga'e. Haalli jijjiiramus hin gungumu isatti waan na barbaachisu harka isaatii qaba inni waan na barbaachisu harka isaatii qaba inni. Mul'ata koo ukkaamsee kaayyoo koo hin gabaabsu nan adeema fiigaa homtuu nan daangessu nan adeema fiigaa homtuu nan daangessu. Inni ani wabii keeti natuu si ceesisa erganni naan jedhe maafan mataa buusaa nan adeeman dhaabbadhu isan na geggeessa nan adeeman dhaabbadhu isan na geggeessa. Dhoksaa garaa kootii namuu naan hubatu rakkattes naan jedhee homtuu naan dubbatu isa hundaa garatti namaaf beeku dafes kan namaa birmatu Yesuusin haa ulfaatu Yesuusin haa ulfaatu. Murteessee ba'eeraa anis isa duukaa qilleensa ilaalee maafin abdii kutaa qilleensa ilaalee maafin abdii kutaa. Warri abdii kutanii warri abdii qabanii yoomiyyuu abdiin kutan jechuudha. Warri Yesuusin amanatan yoomiyyuu abdiin kutan. Kanaafiyyuu warri Yesuusin qabanii galaanichi haalli raafamaan qilleensi wanti fee yoo itti buufateeyyuu abdii qabu jechuudha. Hin sodaatin nun jedheera Waaqayyoon maqaan isaa eebbifamu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Maqaa kan koo Daadhituu Malkaan jedhama. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Yuutuubii sabsiraayibii laayik sheer gochuudhaan obboleettii koo hawwii jajjabeessaa hawwii yuutuub jechuudhaan sabsiraayibii godhaa fi jajjabeessaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Guddaa isaadhaa eebbifamaa. Shaaloom.